السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتنا بلوان كي نجيك أبدو جرتو الحمد لله. أرى اللي فيديو هارك بدي سنين فجرة فيديو نرامو أكما سترقتم فيديو نياتاتي ada nyata wagu dalle miti garu shiro mana kiya keessatti hojjedhe akkatti hojjedhu sin agarsiisuu fi shiroon nama dhibdi jecha fosoo hin taane nyaata gadhiyoo tana sin hojjedhu keessatti komantii hedduun naa dhufa buleewwan kiyya nyaata hojjettu hunda isaatiyyuu nu agarsiisi nyaata arabaa kana qaatuma hojjannaa ka biyya kennaa kana irraanfataa jirra nu hojjedhu jettanii waan naan jettaniif waanuma hojjedhu hunda isaatiyyuu sin agarsiisuu fi murteessee إن شاء الله أكسم إن شاء الله يا ربي جدي وري كيكي أكتوجتنا غرسيسي أكسم هنداك أو كان ودي لكورا أكتوجتنا غرسيسي تاني لينجرا إن شاء الله يرو تيرو منك يكيس تجدهن دساتي يو تك ورابات سن أغرسيسا هذا مو أكتي شرو جولتي يا وجدتو رافي أكتوجت سن غرسيسو في أكو ما سترجتن جلك بشنكرتي تكفور إجماش سيتي ولا كايسي بكلمة الدموري ولا كاتفيتي بالدرة قد إجرا هاقوما بarbaadan godhatanne sini ani ijoollumaa fi lafti soomuwaan ta'eef nami nyaatu hin jiru ijoolluma qofaa fi hojjechuu barbaada ijoolleen tiyya hedduu takka jaallatti irraa turtee jirti dhiyoo tana nyaanne akka sinsinnii ta'e nyaatu barbaaddi kanaaf shunkurtii gimmaasha isii takka bakka lama taddaamuree kattafee biddarra godhee jira zayitii haga ga'u takka laaleeti itti godheeti zayitii kana wajjin walitti bilcheessa jechuudha shunkurtiin keessa yoo ka bishaan guddaa qabu ta'e jalqaba haga zayitii ittiin goone dura shunkurtii bishaan illee fixachiisuu dandeettanii tiyyatuun xiqqishoodha amma waa bishaan fixattullee hin qabdu narraa gubatti kanaaf zayitii maqofatti godheeti zayitii kana wajjin shunkurtii kana sirriitti walitti bilcheessa inshallah bilcheessee deebi'a Kino shunkurtiin kana fakkaata bilchaatee jira kana caalallee bilcheessuu dandeettanii amma immoo timaatima itti godha timaatima firii lama katattafee asitti bulleesse qaba akkuma argitan kana timaatima kanatti godha jechuudha timaatima kanatti godhee timaatima kana wajjin bilcheessa inshallah yoo timaatima kana hin qabnellee timaatima saalsaa ka isatti ka timaatima mashigii ka saalsaa sanillee fayyadamuu dandeettanii as duratti fayyadamee jira hedduu tokko bareedaadhaan illee hin mi'eessa waanuma mana keenya keessaa qabnu itti fayyadamna waan hin qabne isa malee hin ta'u jedhanii wanti dhiisan hin jiru jechaafi timaatima kana yoo hin qabne kaanillee fayyadamuu dandeettanii anamma kana qaba waan ta'eef timaatimi kun wanta waxii hojjetan hunda isaati yoo itti dabalan hedduu tokko mi'eessa timaatima kana wajjin walitti bilcheessee deebi'a inshallah ganni wal seenu sirrii takka wal seensisee deebi'a akkuma argitan kana kinoo timaatima wajjin sirriitti bilchaataa jira wal seenaa jira halumaan argitan kanaani akkanumatti harka kiyyarraan fageessu akka hundeen isaan jalaa hin gubannee fi amma sosochoosaa haga timaatimi kun bilchaatutti bilcheessee waytanne bilchaate walitti deebina inshallah Kino kana fakkaata timaatimii fi shunkurtiin sirriitti wal seenee bilchaatee jira amma immoo barbaree xiqqishoo tokkotti godha kino aguma amma argitan kanaa fi ijoolleetu nyaata ijoolleen barbaree guddaa hin jaallattu kanaa fi barbaree xiqqishoo tokko qofatti godhee barbaree kana wajjin akka inni narraa hin qabannetti amma sosochooseeti sirriitti bilcheessa inshallah akkuma argitan kana fakkaata akka inni narraa hin gubanne immoo jidduutti yoo barbaadan bishaan xiqqoo xabxabitti godhuu dandeettan jechuudha eegamma bishaan ittiin goone bishaanuma timaatimi bishaan qabaa bishaan isaa fixachiisee jira garuu akka narraa hin gubanneef xiqqoo jidduutti bishaan xabxab xiqqishoo tokko aguma distiin narraa hin gubanneef itti goggodhaa jira kinoo kana fakkaata sirriitti bilchaatee jira barbaree kanan barbaree illee waa guddaa miti kan nama gubuullee miti barbaree nama gubu yoo ta'e sirriitti bilcheessuu qabdanii akka nama hin gubneefi kana olillee itti godhachuu dandeettan barbaree ani ijoolleetu nyaata kanaaf xiqqishuu kana qofa itti godhe akkuma argitan kana bareedee jira amma soogidda xiqqishuu tokkoo fi qullubbii adii itti godha qullubbii adii ka duraan mana keessatti zanjabiila walitti tumee firiijii keessa kaa'adhe qaba kuni qullubbii fi zanjabiila wal keessatti daakameeti firiijii keessaa qabu isatti godhaman ka gimmaasha haga qullubbii adii fi zanjabiila kana wajjin sirriitti wal seenee inni bilchaatutti akkanumatti harka kiyyarraa hin fageessu sosochoose jechuudha jidduutti akkasnarraa hin qabne bishaan xabxabitti godhuu hin dagatina
akkanatti yoo sirriitti wal seensistanii jettan fooliin isaa hedduu tokko urgaahaa namatti tolaa hin mi'aahallee afaanitti yoo nyaatanii garuu osoo hin bilchaanne wanti takka osoo sirriitti xabbasamee hin bilchaanne walumatti dirgim godhanii fooliin isaallee hin urgaa'ullee yoo nyaatanillee afaanitti namatti hin mi'aawu wanti ittoo garagaraa ka hojjetan mi'eessu yoo kana sirriitti wanta garagaraatti godhan walitti xabbasan kana yoo ammoo ibiddumarra godhanii ibiddatti guddisanii asuma hafafafuu ammaraa walitti gadi goggodhanii walitti gadi jijjigsan yoo nyaatanillee afaanitti namatti hin tolu. Namni gariin akkuma inni jiru kanaan shiroo gubbarratti itti godheeti sirriitti wal seensise akkuma marqaatti sosochoose eegasii booda bishaan owwaa gubbarraan itti godhee akkasitti qallisa. Akkasanillee hojjedhee jiran as dura garuu akka sunnatti hin tolle tokkochumaa huma addaan hin jiru mi'aan isaa garuu akkanumatti irratti tolaani bishaan gubbarraan itti godhaa gashirootti hin goone dura jechuudha. Kashiroo baxabbaxee akka muuqitti gubbarraan itti naqullee hin jiraan akkasillee hin godhu akkasillee hin jaalladhu. Namni hundiyyuu akka hojjeta. Kanaaf bishaan nagaa jedhu takka itti godheeti hin guddisu. Aguma xiqqoo hojjechuu barbaadu takka itti godheeti bishaan kana walitti qadaadaa wayita bishaan kun agana sirratti danfuullee neeguu danfuudhaa ga'e wayita san shirootti godha. Bishaan akkana sirriitti danfee wacuu hin godhu yoo akkas ta'e gari shiroon nan itti godhu kuni buruurii na jalaa ta'e wal qabata. Bishaan nagana takka danfuudhaaf wayita inni ta'e shiroo kiyyatti irbadha. Harka tokkoon sochoosaa harka tokkoon shirootti godha akka inni garaa keessa wali hin qabanne buruurii isaarraa baasa jechuudha. Sosochoosee akkuma margitan kanatti wanta takkallee akka garaa keessa walitti qabatamu hin barbaadamu. Kanaafi wayita harka tokkoon itti gootan harka tokkoon sosochoosaa akkasitti irraa yoo baaftan bareedaadha. Akka distiin sirriitti sin jalaallee hin danfine yeroo itti gootan sayyootti akkasin nama jalaa danfee jedhe wal jalaan walitti nama jalaa qabatarraa addaan namaan bahu. Haalumaan margitan kanaan nan itti godhee geessee jira. Hagana caalaallee qallisuu hin barbaadu hagana caalaallee furdisuu hin barbaadu. Akkuma siniin jedhe namni hundiyyuu akka garagaraatti hojjeta akka kana caalaa furdaa jaallatullee hin jira. Akkasuma kana caalaa bishaan isa godhee qallisee hojjetu jaallatullee hin jira. Akkuma fedhii keessaniitti ani qallas hin jaalladhu furdas hin jaalladhu jidduma tana keenoo haaluma kanaan akkanatti bareedaa kana jaalladha. Furdaa bareedaa jidduma kana jaalladha jechuudha. Kana sirriitti wal keessa sochoosaa amma ammatti deddeebi'ee sochoosaati kurreetti qadaadee aganni bilchaatu eega jechuudha. Jidduudhaan dhufee ammoo sochoosaa. Akkuma argitan kana keenoo boq jechaa jira. Bilchaataa jira. Haga inni bilchaatee zayitii of gubbaa baafatutti akkanumatti bidda jalaa xiqqeesseetti itti deddeebi'a. Akkanumatti xiqqoo tokko inni buqu jedhee yoo jedhe bilchaate jedhee yoo irraa fuudhe hin ta'u shiroon naga inni zayitii of gubbaa baasanitti yoo akkasitti bilcheessan sirriitti mi'aaha. Bilchaatee zayitii reefitti goone sen naganni of keessaa tufutti haaluma kanaan akka inni zayitii san of keessaa tufu gochuu qabna. Bilchaatee bakka gahee jira jechuudha amma kinoo akkanatti zayitii of gubbaatti tufu. Xumurarra geennee jirra kana fakkaataa maashaallah hedduu tokko namatti tolaa hin urgaasi mi'aasi anaayyuu urgaan isaa nagaggabsaa jira. Nyaachuuf lafti sooma akka nyaadhee sin agarsiifneef sooma kana fakkaata inshaallah akka jaallattan abdii qaba. Yoo jaallattan ammoo like itti heddummeessa like share comment subscribe godhaa likein keessan hedduu tokko na jajjabeessa akka viidiyoo biraallee gammachuudhaan isinii hojjedhu na taasisa waan ta'eef yoo jaallattan like gochuu hin dagatina. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti yaada yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf barreessaa akkasuma gaafii keessanillee dubbisee isinii deebisa hunda isaatiiyyuu inshaallah. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.